Ashama harka fuunee hordoftoota yuutuubaraa ayyaantu asallaa jedhu jalatti argamta qaqqaaliiwwan koo hundi keessanuu nagaa waaqayyo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha har'a immoo akkanumatti siffaan haasa'uudhaaf oduu duriitis qabadhee akkasuma immoo waan tokko waliin isarratti oduu durii sanarratti xiqqoo dubbadha dheetanan viidiyoolee baay'ee isinitti dheeressu nageenyi koo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu jechuun jaaladhaa qaqqaaliiwwan koo warri na jajjabeessitan akkasuma warri maatii koo taatanii keessanis immoo aayizoo jennaan jechaa jirtan guddaa isin galateeffadha akkasuma isin hundi keenya jalqaba waan taaneef dhuma keenya immoo waan nu bareecha isinis akkasuma jabaadhaan isiniin jedhaa wanni qabdan irratti yeroo qabdan irratti adara keessan hojjedhaa harka wal qabannee ni guddanna jechuun jaaladha qaqqaaliiwwan koo karma oduu koo durii tokko qabadhee dhufee lamaadha lamaan kanarratti dubbachuun barbaada sirriitti innis maalinni namichatu dur qonna deemee qonna bakka qonnaatitti mucaa muka gubbaarraa argatee fudhatee galee jedha gaafa fudhatee too galuu ani mucaa argadhee tan dhufee ingidii uumamummaanuyyuu uummanni Oromoo nahumayyuu goggaa guddisee naannoo nama biraatirraa deemee gizee guddise ilaalchi nama saniif qabu ilmoo isaatii oliidha. Ani warruma durii kanarraa uyyuu dhaaltummaa fidannatti fakkaata gizee tokko ijoo amma fakkeenya warri shamara baay'ee qabu dhiira tokko goggaa guddifate shamarra sanirra adda godhee mucaa san kennaa adda addaa kennaa fi sirriitti guddisaa bakka kunuunsi adda addaa bakka guddaa qabanii fi akkasuma immoo dhiira baay'ee qabatanii shamara adda goggaa guddifatan akkasuma bakka iddoo adda ta'e kennuu fi akkasuma qabeenyallee akka san caaletu ijoollee manatti dhalatte caalee akka godhatu gargaarsa guddaa godhanii fi achumarraa kan dhufe natti fakkaata gizee tokko natti tola dhugaa guddifannaan kun itti fufuu qabee tan akka kootitti jechuudha dhugaa waan kunuunfamuu qabu. Xiqqoo amma nu keessatti wanni mul'achaa jiru kun waan xiqqoo nurraan bareennetu jiraachaa jira waan ta'eef waaqayyo simmoo isa nurraa hin kaasaa ilma guddifatan akka ilma ofiitti laala Oromoon ilma ofiitti ol laalayyuu ulfina qabaa fi dhaaltummaa hunda akka inni dhaalu godha waan ta'eef kun dhugaa sirriitti aadaa baratamaa ta'uu qaba fuulduratti illee waan hafuun qabne dheetan kara kootiin abdiin qaba. Mucaa kana furatee gaafa galuu haati kun lukkuu hojjettee dogogoo beektan ta'e naannoo keenyatti dogogoo jedhama amma hin jiruyyuu ka duraan xiqqoo ta'ee tantu hin jiraayyuu anuyyuu maatii wajjin nan domoddomaan tureyyuu nan bara minaamina jedheetoo dogogoo jedhama akka naannoo keenyatti isa dhoqqee loonitirraa hojjetamu jechuudha. Isa keessa lukkuu gootee achi keessaa gizee gootu mucaan kun arginaan osoo haadha koo taatee dogogoo kana keessa na gootii jedheeni fuutee dogogoo keessa goote takka turee osoo haadha koo taatee dogogoo kana keessa na baaftee foon lukkuu nyaatee erga fixeen booda jechuudha. Annaa hin baastee warri durii kaa hin daakaa harka ofiitiniini haati kun hoggaa hofcoo daaktu isaa harkaan daakan kana hoggaa daaktu argi osoo haadha koo taatee barii nabaakte daaktii jedheen inna haati kun ammallee mucaa kana duddatti baattee midhaan kana daakti shurrubbaan ingidii Oromomtuyyuu nu amma farmiidhaan kan dabbasaa keenya ofirraa finne malee Oromoo sirriitti dabbasaa qaba battaqaalaa uummanni biyya keenyaa jechuudha dabbasaa sirriitti dhedheeraa qaba. Innaa martuu kanarratti akkanatti isa lafeessan guduuffee fi shurrubbaan ishii baay'ee rukkaadha jedhama oduu durii gizee haasaanii isa keessatti suuqee fi osoo haadha koo taate na buustee gaafa shurrubbaa kanarratti suuqee fi guduunfee fi jedhu hin buustee abbaan manaa ni dhufe abbaan manaa waggaa dhufu dogogoo keessaa distii baastee waggaa dhiyeessitu foon keessa hin jiru ndee foon kun eessa dhaqee sila maaltu nyaata. Mucaa kana as keessa na godhi jedhee tan mucaa kana dogogoo kana keessa godhee mucaan kun nyaatinaayi jetteen. Annaa jennaanini ani nyaannee jedhaan nyaanne jennaan mee nurachuu nura gachiisii jedheen mucaan kun anaaf ishiin haara gannuu jedheen abbaa manaatiin jechuudha. Innaa hoora gachiisa dubbii kootirratti jechuudha. Ani qaaman nan beeka nama haadha manaa isaa hoggaa adabu jechuudha. Umurii koo kana gizee san garuu kutaa 3 akkasin baradhaa garuu nan beeka sirriitti nan beeka hoggaan jedhu haga tokko nan beeka kutaa 3 nan baradhaa
abbaan manaa tokko baay'ee nama ulfaataadha dhugaa. Haadha manaasaa hoggaa adabu jechuudha. Girgiddaatti hoggaa ragachiisu gaadidduu ishiitti hoggaa ragachiisu nan beeka. Nama naannoo keenyatti baay'ee nama ulfaataadha. Namichi suna gammadu si nagarra magaruu lubbuudhaan illee jiraachuun ni mala hidhee tayyaada. Ergan as dhufee oduu abbaa saniin qabu waan ta'eef. Innaa warri duraanii dhiisitti ammumaayyuu namni akkasiin jira matsanyaan akkasii jechuudha fanii. Innaa haadha kun garagaddu irraa harca'ee gaafa irraa harca'u ati ofii keetii nyaattee kaatee mucaa koo maqaa balleessitaa jedheeni ishii irrukutee jedhama. Irrukutee nari'ee mucaa san kan ofii godhatee mucaa manatti hambifatee jedhama. Oduun tokko kanaadha. Akkamitti mucaa alaa fidee too dhufee jecha sababa haadha manaa baasedha. Inni lammataa mooyyuu akkasuma oduun turii abbaa soddaadha. Warra soddaa dhaqee haati soddaa ingidiin waggaa soddaan mana isaanii dhaqu waa baay'eetu jira. Wanni qopheessanii daabboo garagarshaa tolchaniifit daabboo garagarshaa dhadhaa daabboon gizee tolfamu dhadhaa akkanatti keessatti nam'ee daabboo garagarshaa tokko dhiyeessaniif garagarshaa jechuun isa difoo osoo hin ta'in akka naannoo keenyatti garagarshaa jedhama. Akka naannoo keessaniitti hin beeku waan jedhamu jechuudha. Harkaan tolfama. Isa sanii dhiyeessaniifi jedha gaafa dhiyeessaniif isa nyaatee fixee garagarshaa jechuun guddaadha kan namoota danuu hin keessummeessaa. Inni garuu nyaatee fixee jedhama. Gaafa nyaatee fixu nyaatteeree jennaan kaasoddaadha. Nyaatteeree jennaan hin nyaanne nan qammasee jedhee jedhama. Daabboo garagarshaa tokko fixee hin nyaanne nan qammasee jedhee gowwaan durii jedhama. Innaa oduun kiyya durii kana lamaan hin qabadhee ta'u dhufee yaa'u akkuma beekta viidiyoo kootis akkuma argitanii nyaata qopheessuun jira, diraamaan hin jira, akkasuma oduun durii dhiibboon hin jira. Haalli hogganaa mijaa akkanumatti waan tokko qabadhee ta'u dhufa. Isinis akkana faana taatan abdii guddaan qaba. Warri sabiskiraayibii naaf hin goone sabiskiraayibii naa godhaa koottamaatii naa ta'a. Ganaa walirraa baranna ammaaf viidiyoon qabadhee ta'u dhufe kanuma fakkaataa viidiyoon dheeressu. Biyaansi viidiyoon kiyya nyaatumallee hoggaa ta'e daqiiqaa 9 daqiiqaa 8dha. Daqiiqaa 10 iyyuu hin guutu jechuudha. Diraamaan kiyyallee daqiiqaa 10 akkasiidha. Kanaafuyyuu bilis viidiyoo waliif haa daawwannu nuti warri liivii seennee viidiyoo nu daawwadhaa. Viidiyoo gabaabduu tana isiniin jenna. Warri liivii seentanis hoggaa liivii seentan akkasumatti siffaana taana waan ta'eefuyyuu obboleewwan koo harka wal qabannee haa guddannu. Koomentii bichaa warri balleessinee bahu osoo hin taane aguma isin koomentii bichaa barreessitanii too baatan achirratti nuuf hin qabamu waan ta'eefu akkasitti odoo wal bira dhaabbannee gaariidha jedhee tayyaada. Anis akkasuma osoo isin godhe kan jedhuudha. Harka wal qabannee hoggaa guddanne nama tokko tanumaan duras jechaa tan ture viidiyoo koo keessatti guddinni nama tokko guddina keessan ta'uu qaba. Isiniin jedhaa baay'een isin jaaladha. Aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa tura.